Giddugalli qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa barattoota ogummaa aartii garaagaraatiin barsiisaa ture eebbisiise. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa gidduu akka seenu Keeniyaan gaafatte. Samantaa Paawur Suudaanii fi Itoophiyaa daawwachaa jiru kanneen jedhan hangafootaa ammooduu tokko tokkoon isinitti hima. Giddugalli aadaa qo'annoo fi qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Qawweessaa barattoota ogummaa aartii garaagaraatiin barsiisaa ture lakkoofsa 152 ta'an adoolessa 24 bara 2013 mooraa yuunivarsiitii Ambootti eebbisiise. Giddugalli aadaa qo'annoo fi qorannoo kun bakka maatii Haacaaluu Hundeessaa dabalatee hayyoonni fi artistoonni hedduun argamanitti pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasaa Qana'aatiin onkoloolessa 10 bara 2012 kan hundeeffame yoo ta'u, erga hundeeffamee asitti marsaa sadiif barattoota eebbisiiseera. Giddugalli aartii afaanii fi ogbarruu Oromoo guddisuuf kaayyoosaa taasifate kun gosa ogummaa aartii tiyaataraa, shubbisa, muuziqaa sagalee, meeshaalee muuziqaa taphachuu, fakkii kaasuu fi kanneen biroo dhimma aartii wal qabatan irratti dhaloota barsiisuuf akka xiyyeeffatetu himama. Walwaraansi Itoophiyaa keessatti itti fufee adeemsifamaa jiru akka ishii yaaddessu kan ibsite Keeniyaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gidduu seenuuf furmaata akka barbaadu gaafachuu ishii ajajaan humna waraanaa biyyattii dubbachuun dhagahame. Ajajaan humna waraanaa Keeniyaa Jeneraal Rooberti Kiibochi sababa lola Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun biyyi isaanii Keeniyaan buufata deddeebisa meeshaalee waraanaa seeran alaa fi baqattootaa ta'uu malti waan ta'eef rakkoo biyyattii mudateef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gidduu seenuun fala kennuu akka qabu dubbataniiru. Lola baatii 8 oliif mootummaa federaalaa fi Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru gidduu seentummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafachuun biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa Keeniyaan biyya jalqabaa taateerti. Mootummaan Itoophiyaa mariif balbala banuu akka qabu Faransaay waamicha goote. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jirutti xumura gochuuf mootummaan Itoophiyaa mariif balbala banuu akka qabu waamicha godhanii jiru. Ibsi mootummaa Faransaay sanbata darbe baase akka eerutti pirezidaantiin biyyattii Imaanuweel Maakiroon Abiy Ahmedii fi ministeera muummee Suudaan Abdallaa Amdook waliin erga mari'atanii booda ta'uu Reuters gabaaseera. Pirezidaantichi dhimma eejensii daa'imman mootummoota gamtoomanii waabeffachuun akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa dhimma Tigraay waliin wal qabatee qoqqobbiiwwan irra kaa'aman hundi kaafamanii naannoo daa'imman 10,000 lakkaa'aman beelaf saaxilaman Tigraayis deeggarsi namoomaa akka gahuuf waamicha taasisanii jiran. Hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantaa Paawur daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa fi Suudaan imalaniin daawwannaa jalqabaa isaanii Suudaanitti taasisaa jiraachuu karaa toora Tiwiitarii isaanii beeksisanii jiru. Samantaa Paawur sanbata darbee eegaluun daawwannaa isaanii guyyoota 5tiin Suudaanii fi Itoophiyaatti qondaaltota biyyoota lamaanii waliin ni mari'atu jedhameera. Akka gabaasa Rooyitersitti Ameerikaan Samantaa Paawur gara Itoophiyaa kan ergite deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay danqaa tokko malee akka qaqqabuuf dhiibbaa dippiloomaasii gochuufi jedhama. Samantaa Paawur daawwannaa isaanii jalqabaa sanbata waaree boodatiin biyya erga mootummaa abbaa irree ofirraa fonqolchitee booda gara sirna dimokiraasiitti imalaa jirtu Suudaan gaheeraa jechuun toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Paartiin Baaldiraas bu'aa filannoo marsaa jaaffaa akka hin fudhanne beeksise. Filannoon marsaa jaaffaa Itoophiyaan waxabajjii 14 bara 2013 gaggeessite amanamaa fi haqa qabeessa akka hin taane taateewwan hedduu fi qorannoon waanan mirkaneesseef bu'aa filannichaa hin fudhadhu jechuun paartiin Dimokiraasii Haqaaf jedhamu Baaldiraas beeksise. Baaldiraas kana kan beeksise ibsa adoolessa 23 bara 2013 baase yoo ta'u, paartichi filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan gaggeessite irratti magaalaa Finfinnee keessatti injifachuuf socho'aa turuu yaadachiiseera. Abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabu mormuuf hundeeffamuusaa kan eeru Baaldiraas, hoogganaan paartichaa Iskindir Naggaa magaalaan Finfinnee kan Oromoo miti jechuun maqaa abbaa imaanaa jedhu moggaafatee deeggartoota
saba Amaaraa gurmeessuun magaalaa Finfinnee keessatti jeequmsa adda addaa kaasuun ilmaan Oromoo reebsisaa fi hiisisaa turuun kan yaadatamudha. Hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo KFO fi ABO mana hidhaa jiran akka filannicha irratti hirmaataniif boordiif filannoo gaafatame deebiin kennameef diddaa ta'ullee hooggantoonni paartii Baaldiraas immoo mana hidhaa keessa taa'anii filannicha irratti akka hirmaataniif boordichaan hayyamamuu fi yaadannoo yeroo dhiyooti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabanne kanuma sagantaa keenya